Konferensiin qorannoo biyyaalessaa guyyoota lamaaf turu dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa ijoo biyyaalessaa fi idil addunyaa irratti xiyyeeffachuun qopheessummaa akaadaamii hooggansa magaalaa Finfinneetiin marsaa sadaffaaf qooda fudhattoota akaadaamii naannolee fi dhaabbilee garaagaraa hirmaachisuun gaggeeffamuu eegaleera. Konferensii qorannoo biyyaalessaa akaadaamiin hooggansa magaalaa Finfinnee qopheesse kanarratti qorannaaliin 9 dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa magaalaa Finfinnee fi biyyaalessaa akkasumas dhimmoota ijoo idil addunyaa garaagaraan hayyootaan qoratamuun qooda fudhattoota dhiyaataniiru. Pirezidantiin itti aanaa akaadaamii hooggansaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Lammii Tasfaan konferensicha wajjin wal qabatee yaada AMN'if qoodaniin qorannoowwan dhiyaatan keessaa sochii fi dorgommii siyaasaa biyyoonni garaagaraa naannoo gaanfa Afrikaatti taasisan wajjin wal qabatee dhiibbaa Itoophiyaa irratti qabuu fi faayidaan isaa maalidha kan jedhu akkasumas dhimmi rakkoo jidhabdummaa fi qaala'insa jireenyaa hayyootaan qoratamee konferensicha irratti dhiyaachuu isaa kaasaniiru. Qorannoowwan salgan guyyaa har'aa gaggeeffaman keessaa fudhannee yoo ilaalle inni jalqabaa dhimma ji'oopolitikaa gaanfa Afrikaa irra jiru Itoophiyaan dabalatee kan jirudha. Rakkoon ji'oopolitikaa gaanfa Afrikaa irra jiru hammam Itoophiyaa irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Isa kanaaf immoo Itoophiyaan gaheen ishee maalidha? Akka biyyaatti maal gochuu qabna? Akkam yoo goone gaanfa Afrikaa irratti aawun shaayinii gootee Itoophiyaan sadarkaa ishee fi malu argachuu dandeessi kan jedhu adrees godhee kan irratti dhiyaachaa jirudha. Qorannoo fi tajaajila gorsaa dhaabbilee adda addaatiif kennuun gamatti jijjiirama siyaasa dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaan eegalte hooggansa itti fufsiisuu danda'u horachuu keessatti akaadaamiin hooggansaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee itti gaafatamummaa isaa baachaa jiraachuu kaasaniiru. Gaggeessitoonni gita garaagaraa irra jiranii beekumsa bu'uura kan godhate akkasumas immoo kaka'umsaatiin kan deeggarame bifa si'aa ta'eetiin tajaajila uummataaf malu kennuudhaan jijjiirama amma jalqabame kana itti fufsiisuun bifatti danda'amu irratti akaadaamiin hooggansaa magaalaa Finfinnee dirqama sarara jiru bahachaa kan jirudha. Rakkoolee akka biyyaattis ta'e naannawaatti jiran furuuf qorannaaleen taasifaman gahee guddaa kan qaban ta'uu hayyoonni dhaabbilee garaagaraa bakka bu'uun konferensicha irratti hirmaatan dubbataniiru. Wanti hundumtuu adeemsa hooggansummaadhaan akka akaadaamiin Finfinneedhaa qopheessan kuni qorannoo irratti hundaa'e rakkooleen biyya kanaa, hudhaan biyya kanaa, cabiinsi biyya kanaa waggoota hedduuf ture hiikkatee gara fooyya'insaatti akka inni cehutti hojiin hojjetamaa jiru. Beektotni keenya sitti hirmaatanii riisarchii gara 9 kan dhiyaachuuf deemu. Kanaaf riisarchoonni kun qabatamaatti rakkoo hawaasa keenyaa kan hiikanidha. ለቀጣይ ዘላቂ እድገት አኳያ ምን መስራት አለብን፣ አመራሩ ምን መስራት ይችላል የሚለው የሚያመላክት ኮንፈረንስ ነው እየተካሄደ ያለው። Konferensiin har'aa hooggansa jijjiiramaa irratti xiyyeeffachuun kan qophaa'e waan ta'eef kun hojiilee kamiyyuu keessatti galtee guddaa ta'a. Nutis akka naannoo Tigraayitti konferensii fuula duraaf qopheessinu irratti muuxannoo guddaa irraa arganneerra. Qorannaaleen dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffachuun akaadaamiiwwanii fi dhaabbilee adda addaatiin qoratamanis minjaala irra ho'isuu irra darbanii gara hojiitti hiikamuu akka qabanis hayyoonni AMN'if yaada isaanii qoodan kunneen hubachiisaniiru. Isteejiin akka kanaa kun maal uumee jira? Qorattooti qorannoo isaanii dhiyeessaniiru. Qaamni dhimmi ilaallatu hooggansis immoo iddooma kana jira jechuudha. Amma kanaaf qorannoon akkasii qaama dhimmi ilaallatuuf inni qorate gaafa walitti dhufu chaalenjii illee wal godhanii fakkeenyaaf rekomendeeshinii adda addaa ogeessi beekumsa qaburraa ka'ee kennuu danda'a. Qaamni hoogganu immoo qaamni dhimma sana opereeshinii isaarra hojjetu immoo yaadatti kennee yaada furmaataa waliin illee qopheessaniitti deemuu danda'u. Kanaaf wanti guddaan qorannoon hedduun biyya kanatti qoratamanii jiru. Beektonni keenya qoratanii jiru. Itti fayyadamuu irratti illee waltajjiin akka kanaa carraa guddaa uuma waan ta'eef itti fayyadamuutu qabna. የሚቀረው ምንድነው? ፕራክቲካል ማድረግ የተሰሩ ምርምሮች wanti nu hafu gara hojiitti hiikuudha. Qorannooleen qorataman kan rakkoo irratti xiyyeeffatan waan ta'eef argannoowwan qorannoodhaan dhufan rakkoolee kana akka furaniif hojiitti hiikuu qabna. Argannoowwan qorannaalee garaagaraa akka hojiirra oolaniif hayyoonni fi qaamoleen abbaa dhimmaataan walitti dhiyeenyaan hojjechuu akka qabanis eerameera.